بقصدي ويا حيا أنا وقعتي بشان نافتي بشادا الريايا لوقادا أكم يرتجولي فياكي سني ijoollee kun qophii addaa kabaja ayyaana qillee kan bara 2016 sababeeffachuudhaan qophii isiniif qopheessineedha. Egaa qophii kanaan ni buhaartu irraayis ni barattu waan ta'eef hamma xumura qophii keenyatti nu faana turaa. Ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Turtii gaarii. بقصدي ويا حيا أنا وقعتي بشان نافتي بشادا الريايا لوقادا Tole baga geessan. Baga walumaanuu geenye. Hayyee ayyaanicha kakabajjusi. Miti? Har'a moo hiriyaa keetis qabattee dhuftee jirta. Miti? Hiriyyummaan attam? Mi'ooftudha. Mi'ooftudha. Dhugaa? Baay'ee namatti tolti. Tole egaa gara qophii keenyatti osoo hin seeniin dura jalqaba namni maal godha? Wal baraa mitiidha? Wal barra. Tole eenyurraa haa eegallu moo waluma qixanatti himtu? Waluma qixasite. Tole sirraa hin eegalu. Barattu ምህረት barattu Hayat ጥላሁን ሁሴን ነጋሹ ጀማል ግርሙ ኡመር ባልቻ ዳ ጀልዱ አይታኮ ቡታ asumara dhaabata. Itti fuftanatti fakkaate. Tole. irrana si deebi'a. Jalqabarraa mee isillee akkasumatti gaafadha. Tole. ምህረት ጥላሁን ነጋሹ ግርሙ ባልቻ ጀልዱ ቡታ ቀሬንሳ ቦሩ አወዲ ጂሎ ኦሼ ኛአ ከኒበል ሀያት ሜተን ኬሌ ሀያት ሁሴን ጀማል ኡመር ንዳ አይታኮ ከነጫላም ቤኩ ቶሌነን ጋፈቲ ማለት ማልጎቹ ጋፈቹ ቀብቲ ajaa'iba rabbiiti. Tole ani yeroo baay'ee ijoolleedhaan barattoota kutaa meeqaffaatiidhaati numan gaafadha miti. Isinitti tola yoo isin gaafadha. rakkoon hin jiru. yaali garuu xiinxalime Meeqaffaa akka taatan moo? Tole kan hin jedhu barnoota gadaa odda barachuu eegaltanii hagam taatan? barnoonni gadaa kan dhufe bara 2013 dha. amma immoo bara 2016 irra jira. kanaafuu waggaa 3 lakkoofsisee jira jechuudha. Kutaa 3 kutaa 5ffaadha. Laal maaliifin akkas godhee seete? Egaa erga dhufee kutaa waggaa 3 yoo ta'e keejiin jira. Waanuma jirtu walitti fiffidee achi booda yaadeetu maaliif tilmaamee jechuudha. Akkamii barnoonni baay'ee namatti tola. yoo nuti jabaannee hojjannee wanti nama dhibu hin jiru. waan ta'eef baay'ee salphaadha. yoo jabaatte wanti si rakkisullee wanti si dhibullee hin jiru jedheen amana gama kootiin jechuudha. Anillee yoo qootan barnoonni dhibu kamiyyuu hin jiru. yoo qootan yoo fedhii barnoota sanaaf qabaatan wanti isaan dhibu hin jiru. maaliif dafee isaanii gala waan ta'eef. dabalatan anis nan dabaladha. yaada kan keen deggara anis nan dabaladha. eeyyan dhugaadha. barnoonni yoo ciman hin cimu. yoo nuti jabaannee hojjannee wanti nama dhibu hin jiru waan ta'eef baay'ee salphaa jedheen fudhadha. dabalatan immoo yoo ijoolleen barnoota irratti qoosanii gaarii miti. Tole. Mee waa tokkoon isin gaafadha amma. Namni tokko iddoo affeerraa wayiitis haa deemu iddoo mateessaa ta'u yoo sodaate sodaan yookaan immoo miirri sodaa yoo isa keessa jiraate maal dhaba? Yoo sodaachuu baate yoo maal argatame? Ilaalchi keessan sodaa irratti maal fakkaata? Ani akka yaada kootti namni tokko yoo sodaate kama qabate sana dagata. Hin baddi. Kama qabate sana hin bada. Kan qabate sana jechuudha. Am fakkeenyaaf faayinaalii irratti faayinaaliin immoo isa dhumaa dhamtire. Kanaafuu sirriitti qo'atanii gaaffiin kun gaaffii cimaa ta'uu danda'a. Wayyoo maalidha jedhanii utuma cinqamanii kama qabatan dagatu. Kanaafuu namni tokko eega qo'atee booda eega wanta sana raawwatee booda cinqamu gonkumaan qabu.
ittan dabala dhaabina jalaan dhuma la jalaan fixini ta'u kan ishiin jette sirriidha sodaa qofa osoo hin taane namni tokko qormaata irratti haa ta'u affeerraa tokko irratti haa ta'u yoo sodaate wanti qabatee sun jalaa badaase deebi'ee sin dhufu sanirraa kan ka'e mootu sodaa sanirraa kan ka'e waan jedhuuf jedha kana xiinxalaan maaloo jedhee sodaa kana jechuudha jalaa badee waan biraatti ka'a jechuudha waan biraa jechuu danda'a waan ta'eef. Oole gaafa isin akkas jettan immoo wayyaa deebiittu afachuun eegaa. Egaa ijoollee kan hordofaatiin jettan qophii addaa kabaja ayyaana qillee sababeeffachuudhaan baddee dhugaa maal jedhu? Wayyuu sababeeffachuudhaan sababeeffachuudhaan ayyaana qillee sababeeffachuudhaan qophii isiniif qopheessineedha. Egaa keessummoonni tiyya har'a hin dhaga'inaa ka hin dandeenye. Isinis bakkuma jettanitti nyaachaa danumooyyuu irratti hunachaa qophii keenya hordofaa isiniin jenna. Turtii gaarii, ayyaana gaarii. Dhufee na dhageettanii? hin dhageettu. Haa ta'uuti. Egaa gaafa isin waa'ee sodaa akkasitti kaaftanii maaliin yaadessitanii? Ijoolleen akka sodaadhaan hin guddanneef shoora guddaa kan taphatu maatiidha. Kanaafuu maatiin keessan maatii akkamii akka ta'een isin gaafachuu yaadeeti. Waan dhagayeet akkas waliin qabuuf maraatiyye. Mee garasitti deemuun keenyaan duratti hiriyyummaa keessan tun baay'ee mi'oofti natti fakkaate. Ijoolleenis mana taa'anii ijoolleen tun mana tokko galan moo jechaa waan jiraniifi. Maatiitti gaariitti akka sirriitti isin guddisee sumarraa ilaaluun ni danda'ama. Tolee mee hiriyyummaan keessan kun akkamitti akka eegale eenyutu naa jalqabeetiin natti hima. Tolee ani nan jalqabaa hiriyyummaan keenya kan jalqabee bara 2012 bara 2012 kutaa tokkoffaa irratti akkuma seeneeni anatu dursee seene mana barumsaa jechuudha. Achiin guyyaa 2 booda moo 3 booda ni dhufte isheen. Achiin akka tasaa wal bira nu teessanii miti wal bira nu teessanii naanini ani immoo uumama. Kuni uumama. Uumamaan kanaaf kenname. Namni tokko na cina ta'ee naani ati eenyudha? Maqaan kee eenyu? Maal jedhanii gaafachuu baay'een jaalladha. Sirriitti gaafatte. Sirriitti gaafatte. Akka gaazexee ani jechuudha mana keessatti yoo waa tokko jedhanii anaaf deebisuun hin dhibaan. Sababni isaas maaliidhaaf yoomi akkam jedhee gaaffii baay'ee nan baay'isa waan ta'eef. Amma mana keessan osoo dhufeen eenyu maqaan kee? Eessarraa dhuftee maal nyaachuu jaalattaa? Kutaa meeqaffaa barattaa? Yooniin barattuu ta'e jechuudha. Firoomni keenya maalinni maaliif dhufte akkasiin na qoratte jechuudha? Baay'ee nama qoradhaan baay'ee jechuudha. Baay'ee achi na cina teettee naannini nagaan immoo wannuma hunda dursa miti re. Achi nagaa jedhee nagaa gaafate. Akkam gaafatte bee gaafadhu namu. Akkam jettaa jedhee gaafadhe. Akkas jedhee gaafadheen naannin isheenis nagaadhaan nagaa jettee na gaafatte. Sana booda maqaan kee eenyu jedhee gaafachuun jalqabe. Asuma biratti akka gaazexeessitutti maqaan kee eenyu jennaanini ምህረት ጥላሁን naan jette. Maqaan abbaa kee eenyu ጥላሁን naan jette. Gaaffii hedduu nan gaafadheen. Naa deebiste asuma wal baraa dhufne. Achiin ishee tolte jechuudha. Natti tolte. Achiin hiriyyummaa gaariin qabaadhe ishee wajjin jedhee abdadhe. Sana booda natti himtee boqonnaa irratti illee utuma haasofnu hiriyyummaan keenya itti fufuu jalqabe. Gaaffii kanaan ka'ee hamma asitti jechuudha. Akkam namatti tola. Maal dabaltaa too Miratiyye? Dhugaa dubbachuudhaaf hayyatummaa addaa qabdi. Dhugaa dubbachuudhaaf amalli ishee baay'ee natti tola. Garuu hin jarjarti. Baay'ee jarjarti yoo haasoftus yoo ta'e gaaffii wayii gaafachuu fi baay'ee jarjarti. Hin jarjarti? Hin jarjarti. Immoo nan gorsaanii
Fooyyessaa jirti amma dura. Ittiin ta'a. Dhugaa. Dhugaa. Ajaa'ibaa tole. Hayat atoo waan isiin nutti himee maalaaf fooyyeffattu? Anis nan dabaladha ka ati duwwaadhaaf. Tole dabalataan ammoo isheenis amala addaa qabdi dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee nama ni kabajji ni safeeffatti. Baay'ee. Immoo isheen yeroo hedduu ayyudaree ta'uudhaaf filatamti. Sababni isaas amala addaa qabdi. Amalli ishee naamusa baay'ee qabdi. Jechuudha. Naamusa gaarii qabdi. Naamusa gaarii qabdi. Daree keessatti hin jeequ. Galatoom. Waa dhaga'een ture karaarratti mucaan tokko. Mee seenaa san nutti himi ani hin dubbadhu. Yeroo san kutaa 3 baradha. Barataan sun baay'ee jeeqaadha. Daree keessatti yeroo sanis akka Hayat jetteetti naamusan qaba waan ta'eef ijoollee waliinis walii galu amala addaan qaba. Waliin galee ijoollee waliin jechuudha. Isaanis na kabajanii namni dhugaa dubbachuudhaaf yoo kabajjee si kabaja malee ati yoon kabaje sababa si kabajin kabaja argachuudhaaf yaadu ta'u. Sana booda gaaf tokko baay'ee na jeeqe. Kutaa keessatti jechuudha. Kutaa keessatti baay'ee ijoollees baay'ee jeeqe. Dhiisiin jedheen. Ati hayyuu daree saniitiin. Hayyuu daree sanii waan hin ta'eef gahee kiyya bahachuun qaba. Sana booda jeeqe baay'ee jeeqe nan gorse. Na didee. Maal fa'aa gochaa jeeqa? Ijoollee wajjin bakka dirqamaan haasofsiisa. Beekta? Maalidha bakkaan? Arralale. Tole ishee. Ishillee dhiisi tole. Tole. Hayyee. Sana booda ijoollees ni jeeqa. Meeshaa namaa tuqa. Ijoolleen natti himatu. Leeccalloo isaanii jechuudha. Meeshaalee daree keessatti ittiin baratan tole. Natti himatu. Baay'een dadhabe. Tole. Dirqama barsaatti gabaasuun qaba waan ta'eef maqaa isaa barreesseen barsaatti gabaasee. Hayyee. Adabbii qaba. Ni adabee. Barsaan adabee jennaan gaafsan calluma jedhee gara manaa yoo gallu karaan keenya tokko waan ta'eef karaarra na eege. Hiriyoota isaa waliin karaarra na eegee jennaan ani cal jedhee darbuuf hin ture na qabe. Na rukutee jennaani nan callisee jalaa hin callisee maaliif callisuun gowwummaa miti. Dhugaa. Namni tokko akkanatti yaadame. Ani waan jechuu natti fakkaatee eegaa ture. Lakin nan callisee na rukutee ammas jaluma hin deeme. Hiriyoon isaanii isaa baay'ee natti kolfan. Ati gowwaa daa'imaa jalaa callistaa naan jedhan. Sodaattee fa'aa. Maal taatee fa'aa siin jedhan. Maal taatee sodaattee jedhan. Anis yeroo san nan danda'e manatti hin gale. Tasgabbiidhaan maatii kiyyatti waan ta'e hunda nan hime. Tartiibaan nan hime. Maatiin kiyyas sirrii akka hin taane hubatanii guyyaa itti aanutti mana barumsaa dhaqan. Waan ta'e san barsaatti himanii barsaan sunis mucaa kan sadarkaa dhumarra ga'ee jira waan ta'eef mana barumsaarra hin ari'ame. Maaliif naamusa gaarii hin qabu waan ta'eef manni barumsaan barataa naamusa gaarii qabu malee barataa naamusa gaarii hin qabne hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Sana booda carraa mana barumsoota gaggaarii qaban barachuu hin arganne inni jechuudha. Amma yoo na argu dhugaa dubbachuudhaaf naannoo keenyatti yoo na argu baay'ee ma ajaa'ibsiifata. Maaliif mana barumsaa keessatti mihiratti yoo jedhan barattoonni hin beekne hin jiru. Naamusaan, shubbisaan, sadarkaadhaan, barnootaan cimoodha. Kabaja barsiisota kiyyaaf kennullee akkasuma sana booda akkasi. Amma immoo ani mootu ijoollee amma na daawwachaa jiraniif gorsi ani kennu. Ajaa'iba rabbiiti tole. Naamusni gaarii faayidaa hedduu qaba. Ani amma fakkeenyaaf naamusa gaarii osoo qabaachuu baadhee osoo nama kabajuu baadhee namni nan kabaju namni nan jaallatu mana barumsaa keessatti jaallatamuu hin ta'u jechuudha. Kanaafuu naamusa gaarii qabaachuun dhuguma baay'ee barbaachisaadha. Anis kan dabala. Isheen kan jette naamusa dabaluun dhuguma isheeti baay'ee barbaachisa. Ani ega ishee mucaan suni ega ishee dhahee booda hiriyyaa koo waan taateef nan aare.
Aarinnaan ani immoo yeroo hedduu namni tokko yoo na arrabsu bakka jechuun dhiifama naaf godha. Ani yoo namni tokko na arrabsu anillee nan arrabsa. Deebitee jechuudha. Waa bareeka hiriyyaan teetu nuti bira jirti. Kanaafuu kana hambisuun qaba. Amma hambisee jira jechuudha. Dhiiftee? Dur yeroo akkas godhuuni nan arrabsee ati maaf gootaa dubartiin hin tuqamtu bar maalidha jedhee na arrabsee naan innis akkuma isheetti karaarra na eege. Achiin hiriyyaa inni na dhahuu sodaatee hiriyyaa isaa tokko ergatee inni na dhahe. Hiriyyaa isaatiin jechuudha. Na dhoofsisee naan ani immoo homaa gochuu hin dandeenye mana galeellee himachuuf nan sodaadhe. Sababni isaas isheetu tuqamte miti. Ani hiriyyaa kooti jechuun garuu obsuu qaba ture yeroo sana jechuudha. Arrabsuu hin taane haasa'uu hin barbaachisu. Waan ta'eefuu ani akkas maaf arrabsiteere ati arrabsuu hin taane jedhanii na gaafatu jedhee ammaan booda irra hin deebi'u jedhee dhiisee isheetti meennaanin anaaf isheen wal mari'anneetu maatii ishee fiddee hooma godhame. Kanaafuu anis ijoollee nu daawwachaa jiraniif anis dabalataan gorsi kiyyaa akkuma isheen jetteetti naamusa gaarii qabaachuun baay'ee guddaa nama barbaachisa. Baay'ee barbaachisa dhugaadha. Utuu isheen naamusa gaarii qabaatiin akkamitti ayyuu daree taati? Akkamitti? Eessaa dhufeeti ayyuu daree kan Kanaafuu taatu? ayyuu daree ta'uudhaaf fakkeenya ta'uun Baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyummaan immoo iyyuu arrabaan osoo hin taane jalqaba of sirreessuu barnootaan cimtuu taatee amalaan naamusaan kan nama gorsitu kan nama qajeelchitu ta'uu barbaachisaadha. Miti? Eewwa. Sirni gadaan dubartiin wayyuudha. Wayyuudha. Maal jechuudha garuu wayyuudha jechuun? Sirna gadaa keessatti dubartiin ni kabajamti, ni safeeffatamti. Kabaja guddaa qabdi. Hayatatti dabalame. Mee na jalaan tuqinaa isa. Jalaan tuqinaa dhugaa. Waan guddaa tokkoon irraan fadhe mee Miratiyyee. Ilkaan kee kun kaarruudha moo? Maal taateeti? Isheeni immootu hiriyyaa kiyya. Ilaa barsiisaa tokkotu hiriyoota baay'ee wal jaalatan waan ta'aniif dhuguma iccitii waliin dho'isan yoo ta'e waa'ee ilkaan ishii tana ittimtii kanaaf gaafadhu naan jedhee dhugaa. Atis immoo waan isheen atti himta afaan Oromoo akkamitti akka isheen barte? Isheeni akkuma natti himteetti utuma fayyaaf jabeenya qaamaa utuma hojjettu jechuun ingiliffaadhaan ispoortii kan jennu sana utuma dalagaa hartu garuu isheen as biratti badii qabdi. Badiin isheellee bakka hin filanne waan ta'eef. Bakka isheen filattee bakka hin taanedha. Bakki ishiin ispoortiitti hojjetaatiin turte jechuudha. Bakka hin taane hojjette. Utuma ispoortii gaggaragaltoo. Utuma gaggaragaltuu kan itti ta'anii kan akkasii irratti utuma hin beekini utuma gaggaragaltuu akka tasaa itti buute. Itti buute naanini rabbiitu qajeelche malee silaa utuu bakka hin taane miidhamte utuu amma qarri kuni utuu ija isheetti bu'ee hoo. Utuu ija isheetti bu'ee hoo. Dhaggeeffadhu sirriitti. Garuu rabbiin waa godhuun beekamu. Ajaa'iba waan ta'eefi ilkaan ishee irratti buuse. Ilkaan ishee irratti buuse naan kan isheen cabe. Akkas. Garuu asirratti gorsa tokkoon kennaaf. Ijoollee daawwattoota keenyaafis gorsa kennu gaafa ispoortii yookaan Sirrii dhaggeeffadha. fayyaaf jabeenya qaamaa yennaa hojjennu tokko uffata filachuu qabna. Wayyaa dirannu jechuudha. Fakkeenya uffata irratti yoo fudhadhee amma uffata hin taane akka gadi lixoo yookaan immoo wandaboo jennu sana hojjennee hojjechuun hin danda'amu. Sababni isaas nu kuffisuu danda'a. Nu cabsa waan ta'eef tokko uffata filachuu. Lama immoo bakka. Hiriyyaan kiyyaa fakkeenyummaa gaarii isiniif taati. Daawwattoota keenyaafis fakkeenyummaa gaarii qabaatti jechuudha. Amma isheen badii ishee hin sirreessi jedhee kanaafuu isinis bakka filadha. Ilkaan kiyya kun fakkeenya guddaa ta'e dhugaa dubbachuudha. Badii kiyya akka sirreessu baay'ee na gargaaree jira.
Garuu mootu namoonni yoo natti himan sirraan fokkatu. Fokkatu dhugaan bareeda. Bareeda. Ilkaan kiyya akka keetii kaarruu waan ta'eef baay'ee fokkatu natti fakkaata. Anis hin fokkata jedhee ofitti nama. Fokkatu. Garuu immoo waa irraa barattee jirta. Waa irraa bara. Maal dabaltee gorsitare ijoollee? Kan Mee dabalee seenaa sanis immoo sirriitti nu yaadachiisi atis. akkuma hayaaf jetteedha. Kutaa meeqaffaa taateeti? Gaafsan kutaa lama yoo ta'e. Sirriitti yaadattee wajjin ta'e. Kan ajaa'ibu immoo yeroo san haati tiyya afaan ishee irratti hin cabdaa. Dhiisii. Maaloo dhiisii. Maaloo dhiisii wanni kuni galgalaan hin ta'u. Mee gocha agarsiise akkamsiin jettee Miret maaloo dhiisii kanaan godhinii amma gaarii miti gunni kuni amma galgalaanii sirraa cabaanii sitti himee otoo hin fixi arraba ishee irraa ilkaan kee akkanatti fidee itti agarsiise. Miratiyye kanarraa maal barraree gorsa maatii dhaga'uun? Dhaga'uun barbaachisaadha. Anillee sana booda of eeggannoodhaan ispoortii hojjedha. Gorsa maatii kiyyaa seeraan dhagaa. Maatii kiyya seeraan gargaara gorsa isaan natti kennanillee nan fudhadhee waan gaarii irra oolcha jechuudha. Ajaa'iba rabbiiti. Mirat amma kariif jenne san ijoolleen eeggachaa jira. Jalqaba barnoota gaafa eegaltu maaliin afaan kamiin eegalte? Afaan Amaariffaa. Amaariffaan eegalte. Sabaan maal isheen? Sabaan abbaadhaan Guraageedha. Haadhaan immoo Silxeedha. Garuu afaan Oromoo baay'ee jaalatti. Akka ani beekutti baay'ee jaalatti. Kanarraa kan ka'e yeroo kutaa LKG jirtu natti fakkaata. Parts of the body. Nutti himtu Tikeenni no? Isin mana himtu moo fi himta seenaas? Yookaan haa mirkaneeffattu. Haa mirkaneeffattu. Sana booda hojii kana afaan sadii qaama keenya kutaalee qaama keenya afaan sadiin fiddeef barsiistuun ishee Ingiliffa, Amaariffaa, Oromiffaa. Sana booda ijoolleen baay'een ijoolleen daree ishii baratan barattoonni LKG jechuudha. Oromiffi kun gulantaa lammaffaa. Gulantaa lammaffaa jechuudha. Baay'ee isaan dhibe. Oromiffi afaan sadaniinuu ibsu immoo afaan Oromootiin. Afaan Oromootiin. Amaariffi kan ittiin baratan waan ta'eef afaan Oromootiin immoo ibsuu dadhaban tole. Afaan Oromootiin ibsuu dadhabanii jennaan Hayaat in qabatte. Yeruma san qabatte barsiistuu isheedhaaf dhiyeessinaan barsiistuun ishee baay'ee ajaa'ibsiifatte. Tole. Hayaat seeraan ibsitee jechuudha afaan Oromoo kana. Hagale. Sana booda abbaan ishee yeroo tokko kafaltii mana barumsaa kafaluuf dhufee jirnaan maatiin tokko kafaluuf qofa osoo hin taane kan dhufuuf ijoolleen isaa haala kamirraa akka jiran ni ilaala waan ta'eef to'annaa jechuudha. To'annaa haala mala ijoollee. Laaluuf deeme. Laaluuf deeme jennaan barsiistuun ishee abbaa ishee dubbisuuf baate. Sana booda itti himte baay'ee ajaa'ibsiifachaa itti himte. Sana booda Hayaat Oromiffaan baay'ee cimtu waan taateef odommootu kana caalaa kutaa Oromiffaa odoo seente kana caalaa ta'uu dandeessi waan ta'eef akka yaada kiyyaatti odoo kutaa Oromiffaa seensistan baay'ee gaarii natti fakkaata jettee abbaa ishee. Akka yaadaatitti abbaa isheetitti himte. Hayyee tole. Sana booda waggaa itti aanutti Oromiffaa seente. Gulantaa sadaffaatti yookaan akka isin jettan san UKG baanan sanitti jechuudha. Sana booda barnoota Oromiffaatiin cimte. Isheen Amaariffaarraa gara Oromiffaa deemte. Warri gulantaa sana keessa jiran garuu waggaa sadaffaa isaaniiti. Isaan caaltee tokkoffaa baate. Dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'een ajaa'ibsifadha. Seenaa kana yoon hin dhaga'u baay'een ajaa'ibsifadha. Baay'een gammade. Kanarraa kan barannu mootu afaan hundinuu barachuun faayidaa qaba malee miidhaa homaatu hin qabu. Ani amma isheerraa kan ka'e Amaariffas nan dubbadha, Oromiffas nan dubbadha, Ingiliffaas daree keessatti faayidaa qaba waan ta'eef innis barnootaafis ta'u faayidaa qaba waan ta'eef
shaakalla. Waan tokko waliin jenna jechuudha. Ingiliffaanis Amaariffaanis. Ajaa'iba rabbiiti. Ijoollee seenaa bareedaan dhagaa jira. Mee waanuma Mihirat nuun jette kana irra deebi'uu mannaa sirriidha moo sirrii miti? Achi booddee mooyyuu afaan Oromoo erga sirriitti barteen booda bu'aan ati argattee maalinni jenneetumaani. Ni gaafannaa. Tole Hayatiyyee mana keessatti jechuudha. Abbaan kee maali? Guraageedha. Ummaan ta'oo? Silxee. Isaan afaan Oromoo beeku? Hin beekan gonkumaa. Waa takka? Waa takka hin dhagaatu. Sima qofa? Barnootuma daree barnootaa keessatti barattanirraa hiriyoota keetirraa akkasitti barteetiin haasofta? Waan guddaadha dhugaa. Hodhu. Bareedduu kookottu atis. Sila anatu dhufeetiin akkas jechuun qaba ture. Ajaa'iba! Abbaan keetis, ummaan teetis yookaan harmeen teetis afaan Oromoo hin beekani? Barsiistuu mataan to'a mileesiif ta'e jechuudha. Eenyu jedhamti? Ka'umsanaaf. Eenyu jedhamti? Maqaan ishee barsiistuu Tsahaay Alamaayyoo jedhamti. Barsiistuu afaan maal isin barsiifte turte? Amaariffaa fi Ingiliffa. Ajaa'iba! Galateeffadhu dhugaa. Baay'ee. Amma barsiistuu kiyyaa bakkuma jirtutti yoo na daawwachaa jiraatte ka'umsa situ naaf ta'e waan ta'eef baay'ee galatoomisin jedha. Tole amma mana keessatti akkin jedhe osoo namni tokko dhufee afaan Oromootiin haasa'e situ hiikaaf jechuudha maatii keessan. Eeyyan. Mee maal jedhu mana keessatti maatiin kee gaafa Ajaa'iba kan sitti ta'u namni tokko akka tasaatti dhufee Oromiffaa yoo haasa'e hin beekan waan ta'eef hayaat kottu mee maal jechaa jiru naan jedhe. Ajaa'iba. Obbolaan qabdooti mana keessa? Nan qaba. Isaan hoo beeku? Isaan obboleessa kiyya tokko ni jira baay'ee majeeqaa tokko garuu barumsaan qaxaleedha akkuma kiyya jechuudha. Mana barumsaa keessatti jechuudha. Yoo wanni hunduu calli yoo jedhee wanni hunduu ciccii yoo jedhee Yoo wanni hunduu jeequmsi yoo homaan jiran jechuudha. Maalidha har'a saladiiniin hin jiru jedhanii barbaacha barbaadu. Dhugaan jedha. Jeequmsarraa kaka'e. Jeequm baay'ee jeeqa. Utuma jeequ garuu barsaasaa baay'een hordofa. Baay'ee. Baay'een immoo kanan deeggaru dhugaa. Kunis wanti hin deeggaramnedha. Maaliif seete? Ijoollee isinis dhaggeeffadhaa. Barataan tokko barataa cimaadha wanni isa jechisiisu barnoota qofa dandeetti. Itee barnootaan cimaa ta'uu baate kan osoo hin taane barnoota keenya sanis kasirritti nuu miidhagsu naamusa. Naamusni jiruuf jireenya keenyaaf baay'ee murteessaadha. Miti barnootaan cimtuu taate yoo namni si hin jaalatin faayidaa qaba. Qaba? Namnis kan si jaalatu yoo naamusa qabaattee fi namaaf yoo kabaja qabaatteedha. Ajaa'iba rabbiiti. Tole Hayat gosa barnootaa barattan keessaa kasirritti hundaan jaalatteedheetii yaada. Kasiif ta'u kamiin kasitti mi'aawu kasitti tolu kasirri jaalatte jechuu kiyya. Tole ani barnoota hundumaa baay'een jaalladha. Isaan keessaa barnoota sadii baay'een hordofa. Jechuun hundayyuu hin hordofa garuu kan jaalladhu afaan Oromoo, herreega, Ingiliffaa fi gadaa. Isaan keessaa immoo baay'eema kan jaalladhu gadaadha. Gadaa jechuudha. Sababni isaas gadaan aadaa Oromoo barsiisa waan ta'eef. Aadaa hedduu barsiisa waan ta'eef gadaan keessattuu Oromoo irratti xiyyeeffata waan ta'eef baay'een jaalladha. Mee amma barnoota gadaa keessaa mee wanta xiqqoo waan mata hubatte argadheetiire. Miti biratiyye. Atillee waan hojjetta. Mee nuuf haa jettu. Tolee barnoota gadaa baay'een jaalladha. Qabiyyeewwan isaanii hedduu nan hordofa. Garummootu qabiyyeen isaanii keessaa boqonnaa 6. Boqonnaa meeqaffaa? 5ffaadha. Shanaffaa boqonnaa 6ffaarra maal ka jedhutu yoo daawwattoota keenya isin cina jira kitaabichi yoo ta'e banaatii ilaala yoo feetanii boqonnaa 6 seera uwwaa jedha. Seera uwwaa. Mee anu nan baradhame.
Tole. Akka heera gadaatti dubartii fi dubarri wayyooma guddaa qaba. Dubartiif dubarri. Wayyooma guddaa qaba. Dubartii fi dubarri gargari. Akkasii. Dubara kan jedhamu dubartii durbummaa ishee eeggattudha. Qarree jechuudha. Qarree. Tan hin heerumin. Dubartii jechuun immoo dubartii durbummaa ishee hin eegganne yookaan kan fuute, kan heerumte jechuudha. Kan heerumte, kan daa'ima qabdu jechuudha. Ayyee akkas jedha kitaabni. Tole. Sirrima. Tole. Heera jechuun immoo akka heera gadaatti jedhee miti. Heera jechuun maal jechuudha jettanii akka tasaa gaafachuu dandeessu nama isin cinu jirutti. Heera jechuuni seera olaanaa biyya tokkooti. Seera immoo hin beektu. Kuufama qajeelfamootaati. Ajaa'iba rabbiiti. Waan ta'eef akka heera gadaatti dubartii fi dubarri wayyooma guddaa qabu. Akkuma isheen jettetti dubartii fi dubarri garaagara. Oromoon dubartoota ni kabaja ni safeeffata. Kanumaan wal qabatee gadaan seera dubartoota mirgaa fi kabajaman ittiin eegsisu qaba. Seerri kunis akkuma reef jedhe mata dureecha seera uwwaa yookaan seera dubartootaa fi dubaraa jedhama. Amma seera uwwaa jechuun maal jecha akka ta'e gadi fageenyaan akka hubatti abdii guddaan qaba. Sirriitti hubadheen jira. Tole. Seerri uwwaa kuni kan baheef duraan hin jiru ture. Siifan ibsa adeemsa keessatti. Mee irraan anu barachaan jira qalaman qabu malee. Tole. Seerri uwwaa kuni kan bahee fi kabaja dubartii fi dubaraa ittiin eegsisuuf bahe. Seerri uwwaa. Eeyyan seerri uwwaa kan bahee fi kabaja dubartii fi dubaraa ittiin eegsisuuf bahe. Kunis dubartoonni walqixxummaa, haqqummaa fi wayyummaan akka jiraatan taasisa. Wayyummaan. Wayyuu jechuun an fakkeenya maal jechuudha jettee na gaafachuu dandeessa laata? Meeshaa haa gaafadhu wayyuu jechuun maal jechuudha? Tole. Wayyuu jechuun kabaja jechuudha. Kabaja jechuudha. An fakkeenyaaf ani yoo siin kabajee wayyummaa sitti agarsiisa jechuudha. Wayyummaa jechuun kabaja. Kabaja. Tole ni kabaja ni safeeffata. Kunis dubartoonni walqixxummaan, haqqummaanii fi wayyummaan akka jiraatan isaan gargaara. Seerri uwwaa. Adaadoon arraba baay'ee baraa jirti ajaa'iba rabbiiti. Tole kanaafuu seerri uwwaa kunis kan geggeeffamu adeemsa mataasaa qaba jechuudha. Adeemsa qaba. Seera mataasaa qaba jechuudha. Mee maal fa'a? Kana keessatti dubartoonni jiruu fi jireenya isaanii keessatti dhimmoota hawaasummaa keessatti akka dhaggeeffatamaniif akka dursa argataniif akka kabajaman kan taasisudha jechuudha. Seerri waan asirratti amma akka gadi fageenyaan hubatteetti seerri uwwaa kuni tartiiba mataasaa qaba mitire tartiiba mataasaa qaba. Dhiirri tokko yoo dubaraan yookaan dubartiidhaan yoo yakke yookaan immoo yoo lolee murtee qaba. Murteen itti kennama hin adabama. Adabbiin kun maal jedhama? Maqaa of danda'e qaba. Inni kun karra mataa jedhama. Karra mataa jechuun horii ila asirratti nu bakka hojii daree tokkoon sifan kenna waan ta'eef. Tole nan dhaggeeffadha. Tole sirriitti caqasa. Tole. Karra mataa jedhama adabbiin kun jechuudha. Adabbiin yoo dhiirri tokko dubartii mirga dubartii takkaa sarbee yookaan immoo adabbiin isaaf kennamu karra mataa jedhama. Karra mataa jedhama. Ayyee. Karra mataa jechuun immoo horii adabbii sababii sanaaf kennamu jechuudha. Na galee. Siif galeera miti. An fakkeenyaaf horii adabbii sana yoo jenne an fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii tokko bonkoo ishee yoo qabe bonkoo maali? Bonkoo jechuun mirga ishee yoo tuqe yookaan yoo qaama ishee tuqe jechuudha. Fedhii ishee malee yoo tuqe yookaan karaa biraatiin immoo mirga ishee yoo sarbe. Eeyyan loon torba adabama. Karra mataa. Adabbii isaati. Adabbiin sun immoo looni haal akkuma adabbii isaatitti immoo loon torba. Laaltanii miti. Ajaa'iba. Adabbiin kun waan baay'ee ulfaatu ta'eef karra mataa jedhama. Karra mataa. Ilaa dhugaa dubbachuudhaaf nuti. Ani ofitti baay'een gammada dubara ta'uu kiyyaaf baay'een gammada. Maaliif seera of danda'e
ni kabajamna ni safaffitama waan ta'eef mirgi keenya ni kabajama waan ta'eef ni eegama waan ta'eef baay'ee ofitti gammada. Dhugaa isheeti. Amma nuti dubartoota waan taaneef hin kabajamna hin safeeffatamna. Gara barnootaatti yennaan siin deebisu ammoo karra mataa jedhame jennee mitire loon torba adabama. Namichi kuni loon kanneen akka hin dhabneef maal gochuu qaba? Of qusachuu qaba. Mirga dubartoota sarbuun qabu jechuudha. Amma durii mirgi ishee fi kabajni ishee akkuma jirutti ta'ee dubartiin yookaan dubarri kunis waa barbaachisu gochuu qabdi. An fakkeenyaaf dubartii jechuun heerumteedha miti. Bultii ijaarratte. Dubartiin tokko haala haadha manaa akkuma taateetiin jireenya manaa ishee kan gaggeessitu akkamidhaan si gaafadhee kabajni ishee ni jira, mirgi ishee ni jira. Garummootu isheenis abbaa manaa ishee kabajuu qabdi. Kun dirqama isheeti. Mirga isheellee fi dirqama ishee adda baasuu qabdi. Mirga isheeti. Amma as keessatti abbaa manaa isheef waa barbaachisu gooti. Abbaa manaa ishee kabaji. Ni jaalattis. Yoo ilma hin qabaanne yookaan immoo achi mana isaanii keessatti namni isii gargaaru yoo hin jiraanne nyaata bilcheessuu, uffata miiccuu, ijoollee ishee kunuunsuu. Inni kun gahee isheeti mitire? Ijoollee ishee kunuunsuu, abbaa manaa ishee kunuunsuu. Gahee qofa moo inni kunuunsuu hin qabu? Inni jechuun bar kan isheen si dabalu mootu kan biraan waan manaaf barbaachisu kana abbaa manaatu hojjeta waan ta'eef ishiin gahee mana keessatti qabdu wanno jetti miti waan mana barbaachisu kana laaltee hubattee abbaa manaa isheetiif himuu yookaan waliin mari'atanii waan mana kana sana keessatti barbaachisu gochuu qabu jechuudha. Ani sittan dabala. Isheen akkuma jettiin akkuma jirutti ta'ee isheenis kabajuu qabdi innis kabajuu qaba. Sababni isaas amma daa'imni xiqqoon suni jechuudha. Daa'ima xiqqoo utuu argattee yoo ishii kabajje si kabajji. Yoo ati garuu maaliif yoo jettee isheen sin kabajju. An fakkeenyaaf konkolaataa tokko keessatti gara magaalaa deemaarra anaaf abbaan koo jechuudha. Mana barumsaatti qophiitu jira waan jedhameefuu ani yeroo sana uffatan qabu ture uffata aadaa jechuudha. Uffata aadaa Oromoon qabu ture. Magaalaa deemuu fi konkolaataa qabannee utuma konkolaataan deemaaru namni tokko akkas jedhee dhaabsise. Dhaabsisennaan inni hin seenee bakkeen jiru waan ta'eef ani hin ka'e. Ka'ennaan ni teessisee ani dhaabbadhe. Inni kuni ani kabaja isaaf qabu ibsa mitire. Inni waan na kabajeef ani kabajeen. Ara rakkoon jiru taa'inaan jennaan rakkoon hin jiru nama guddaatu ta'a jedhee teessi. Laltanii as keessatti naamusaa fi of kabajuutu ilaalama. Gara sanatti hennaan deebinu utuu seerri waan kun hin bahin yookaan immoo dimokiraasiin kun utuu hin bahin fuula duraa dubartoonni jiruu fi jireenya akkamii gaggeessaa turan mi'aati natti. Ani hin beeku. Sinis sin gaafadhetti yaadi. Ati meenatti? Hin beeku. Atumti natti mime waanuma amma jette kana gaggeessaa waan jiran natti fakkaate. Xiqqoo yaali malee. Akka natti fakkaatutti sirna gadaatiin bullaa miti reedur. Sirnuma gadaa kana keessatti immoo dubartiin kabaja qabdi. Seerri uwwaa kun dhufeet immoo sanuma waan cimse natti fakkaata dhugaa rabbi. Tole. Nanda goggore? As biratti na eegaa kaamee ijoolleetti naasaa. Ijoollee mana irraanfannee dhugama. Dhiifama gaafannu. Ijoollee dhiifama haasaa keenyaaniin isin irraanfanne. Akka nu hordofaa jirtan abdii guddaa qabna. Isin irraanfachuu keenyaan baay'ee dhiifama. Amma immootu isinitti deebinee jirra. Daawwadhaa jenna. Baay'ee gaariidha. Qophichis qophii addaa kabaja ayyaana qillee kan bara 2016 sababeeffachuudhaan chaanaaliin OBN gaammee qophii isiniif qopheessedha. Qophichis akka isinitti tolaatiin jiru abdii qabna. Kan nyaattan sirnaan taa'atii nyaadhaa dhugaa. Achi waan irratti unattanis immoo godhataa maalaa daawwatan.
OBN qaamee nu daawwatan. daawwatan jidduutti garuu osoo waa Maalidha Adaado waa tokko raaffanneef. Ayyaanni kuni akkuma ayyaana qillee ta'ee waa tokko raaffatameera irraanfatameera. maalinni Ijoollees dhiifama gaafanneetu gidduutti immoo isaan bohaarsuudhaaf shaashambaa jennee osoo shaashambaa jennee nutti tolaa miti hajennu ka tole ijoollee isinis bakkuma jirtanitti shambaa jecha ayyaanicha sirriitti dabarsaa ittiin bohaaraa isiniin jenna amma sirree deebi'uudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii.